Maal godhinaan jetta? Mucaan kun mana kanaas jireenya koo keessaas akka ba'uun barbaada. Jireenya kee keessa yoo mangale. Isayyuu naa deebista? Galiilaan dhuftee reenfa kee akka baastu barbaadda? Waan sana hunda raawwattee mana koo naa dhuftuun qaanoftu? Abbaan isaa isa ergee tas dhufe. Kun dhugaadha. Isaaniin amaniin abbaa. Lamaan isaanii sobdoota. Amma immoo kunoo deebiteet onnee ishii cabsite. Rakkoon ati uumte mana koo diigaa akka jiru beektaa garuu haala kanaan itti fufnaan waa'ee abbaa ishii dhugaa jiru itti himteet asii baata. Gonkumaa akkas jedheen dubbadhu gaashee. Yeroon hin geenye bar. Akkas taanaan baankii ga'een dhufa. Maaliif? Booddee namni gati baay'atuuf ammoo tondemii wayi. Cal jedheera. Ijoolleenis mana barnootaa jiru. Maarree maaliif yeroo keenya waliin hin dabarsinu? Maali nagumaanii? Haadha manaa korraa maal qabda? Jechuun homaa naaf hin galle. Ifaadha. Dubartii bultii qabda eeyyama abbaa manaa ishee malee walitti dhufeenya akkasii uumuun gaariidha. Duraan dursee waan akkasitti yaadee dhufteef dhiifama. Garuu wanti beekuu qabdu anaaf isheen walitti dhufeenya investimentii qofa qabna. Namoonni akka kee akkas jechaa bultii namaa diigu.